Hamma baay'inni uummataa dabalaa deemu carraan dhalachuu daa'imman lakkuus akkanuma dabalaa deema. Viidiyoo keenya har'aan namoota lakkuu ta'anii haalli uumama isaanii namoota kaan irraa adda ta'an isin daawwachiisna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhumaattiin waliin turaan affeerraa keenya. Roobii fi Rookii Roobii fi Rookiin lakkuu mataa isaanii gubbaa ol qabatanii bara 2017 keessa kan dhalatanidha. Doktoroonni waggaa lamaan booda akka daa'imman kana gargar baasanii fi carraan fayyuu isaaniis parsantii 50 qofa akka ta'e erga maatii isaaniitti himaniin booda bara 2019 keessa baqaqsanii aluu sa'aatii 30 booda milkaa'uun gargar baasuu danda'aniiru. Lakkuu wal qabatanii umurii dheeraa jiraatan. Akka galmee Giineesii addunyaa bara 2009tti Roonii fi Dooniin lakkuu wal qabatanii umurii dheeraa jiraatan kan jedhuun kan galmaa'anidha. Roonii fi Dooniin garaa isaanii gubbaa kan wal qabatan yoo ta'u garaacha tokkos waliin qooddatu. Doktoroonni umurii dheeraa jiraachuu akka hin dandeenye dubbatanis isaan garuu waggaa 68 jiraachuun bara 2020 keessa boqotaniiru. Biriyaanaa fi Biriitaaniyaa Biriyaanaa fi Biriitaanaan lakkuu bifaanis wal fakkaatan yoo ta'u erga heerumaaf ga'aniin booda obbolaa lakkuutti heerumaniiru. Lamaan isaanii yeroo wal fakkaataatti kan ulfaa'an yoo ta'u arfan isaaniiyyuu mana tokko keessas jiraatu. Jeenifarii fi Juun Lakkuun kun lakkuu sodaachisoo kan jedhaman yoo ta'u walii isaanii malee nama kaan ittiin dubbatan. Erga guddataniin boodas yakka garaagaraa fi qabeenya namaa barbadeessuun yeroo baay'ee hidhamaniiru. Erga mana hidhaatii ba'aniin boodas hospitaala xiinsammuutti isaan galchuun osoo yaalamanii Jeenifar du'uu dandeesseetti. Erga Jeenifar duuteen boodas Juun nama waliin haasa'uu jalqabdeetti. Lakkuu paaraasayitikii Veeroonikaan lakkuu paaraasayitikii laphee ishee uumame waliin dhalatte. Haati Veeroonikaa ijoollee lakkuu akka deessuu doktoroonni itti himanis mucaan ishee lammataa laphee Veeroonikaa irratti maxxanee dhalate. Uummanni Filiippiyaans qarshii deeggarsa walitti buusanii fi biyya Xaaliyaanitti itti deemtee yaalamuun lakkuu paaraasayitikii kana waliin gargar ba'uu dandeesseetti. Maatiiwwan chaanaalii keenya viidiyoowwan amma isin daawwachiisne keessaa kan irra isin dinqisiise koomentii jalatti barreessuun akkasumas chaanaalii keenya like share subscribe gochuun dagatiin asiniin jecha viidiyoo biraan ammoo arginutti nagaatti.